akkuma duraan kaafira humna tahee amma moorana nabi rabbi tahee abbaan isaa jallee nagaan gaadhaachi bahee utuu shirriyaatu walgalee gabbahee kufriin haguugamee addunyaarraa kahee mukhaalif kana keessa malee milkaa'ee achee fidumaa daawaa gurmuuf irra kaa'ee waardiyyaa haqiidaa dhaabbachuu qophaa'e lamoo yoon gattaa'e karuma hundaane bifadli rabbika yaa qaahira alkawni achumaan ol bahee tolteeni muraanni lolamuutaa deemee sahaabaa wajjine sababa lolichaa dubbadhe duraani gaafa rasuulli ergannam kuma sadeeni kan jarrittiin lolan kun dhibba lamaani kun filmii fakkaataarra yoo yaadani hooggantoonni sadan gaafa seenaani زيدي في جعفرين أما صبت اللاني أكما نبيين دامن تدبيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أجيفتوتك إنك خير الحمد لله بقى جراتني وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سنين جنة كانت عن سودانكم بكم بروم سكينا كسينا صحابتها كم اتفوفت تجرا إن شاء الله سنكيسا نمن الركبت دي سنين دي ربين على ما فدي أبو-سفيان بن حارس أبو-سفيان بن حارث isarraa haasofna duuba Abu-Sufiyaan binu Haarsi jechuun ilma abbeeraa nabii kennati tokkoffaa Haarisii fi Abdallaahin obboleewwanii duuba Muhammadii kennalee nabii kenna alayhi salaatu wassalaam Muhammad binu Abdallaahi binu Abdulmuxxalib jedhaniini akkasuma isallee Abu-Sufiyaan binu Haaris binu Abdulmuxxalib jedhaniini jarri lamaan ilmaan abbeeraniiti ilmaan adeerraniiti ilmaan abbeerotaati jechuu duuba akkanatti beekamu kanuma tahuu waliin gaafa nabiin kenna daa'imaa inni kun nabii kenna waliin guddifame harma haliimaa hodhanii isaan lachinuu waliin guddatanii gama tokkoon obboleewwani jedhaman obboleewwan hoosisaa jedhaniin obboleewwan hoosisaati gama kaanilleen haadha takkaa harma haadha takkaa hodhanii guddatan jarri kunniin lamaan ajaa'iba kana biraa ammallee wal fakkaatan bifaan nabii kennaa namni fakkaatu nama shan jenne tokko isa kana namni nabi Muhammad fakkaatu alayhi salaatu wassalaam ka gariin namaa adda baasuu hin dandeenye isaaniif nabii kennaa san keessaa tokko isa kana innillee nabii kenna fakkaata alayhi salaatu wassalaam ammallee wanni isaan waliin qaban hiriyyaadhaa warra zamana tokko dhalate warra yeroo tokko dhalate hiriyyummaa waliin qaban saahiba haala kana irratti waliin guddatan adeemsa dheeraa keessa nabiin kenna nabiyyii ta'ee rasuula ta'ee ergame gaafsan irraa nabii kenna jibbe nabii kennan diina ta'e awwala jireenya gaarii waliin jiraatani gaafsan irraa eegalee nabi Muhammadiin diina ta'e duuba waan jedhan seenaa keessatti lollummaan tokko ka agartee Qureeshiin nabi Muhammad irratti kaafte ka inni keessaa harka hin qabne hin jiru jedhan namnummaan agartee nabi Muhammad irratti nama kakaasu ka nabi Muhammad irratti ibidda qabsiisu ka sahaabaa nabii kennaa irratti ibidda qabsiisu isa jedhan duuba ammallee nama weellisaadha warra shi'irii baasu shi'irii isaatiin nabii kenna baay'ee arrabse sahaabaa isaa baay'ee arrabse shi'irii isaa kanaan ummata agartee nabiyyi irratti kaasuu keessatti qooda guddaa qaba jedhan duuba haala kanaan zabana dheeraadhaaf diinummaan jidduu isaanii dhiifama warri bilbiltan haala kanaan duuba jidduu isaatii fi jidduu nabii kennaa aduwwummaan yeroo dheeraaf turte duuba aduwwummaan yeroo dheeraaf turte jedhan taqriiban gara ganna 20 hin amanne jedhan inni kun ganna kana 20 kana guutuu keessatti nabi Muhammadiin lolaa ture
ganna diidama kana guutuu keessatti nabi muhammadin lolaa ture gaafa nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam waraana isaatiin agartee makkaa cabsuudhaaf hijrarraa ganna 8ffatti achirraa as garagale hijrarraa ganna 8ffatti nabiin kenna magaalaa madiinatti irraa as garagale oduun itti dhufte duuba amma yeroo kana maatii isaa walit deebisee dubartootaa fi ijoollee isaallee walit dachaasee mari'achiise waan jedheen muhammad dhufu jira kanaafuu anaaf muhammad jidduu waan jiru ni beeytan muhammad nan dhiisu du'a malee wanni biraa naaf hin jirtu kaa kurfaa jedheen biyyaa yaanaan baqanna duraan nutu isa baqachiise amma nurra dhuftee nu jalaa baqata akkay jennaan niitiin isaatiif ijoolleen isaallee waan jetteen amaa aana sila atiin kun hin dhiyaanne qalbiin tantee laafutti hin dhiyaanne ajamni islaamaye arabni islaamaye gosti marti islaamoyte nabi muhammadii harka kennite ati ammallee harkan kennitu durri silaa nama agartee kaa'amanii nabi muhammad gargaaruu qabuutusi akka walit dhiheenna qabdaniif akka wal fakkaattaniif akka waa maraatifu akka aanummaa qabdaniif durri nama isaa tumsuu silaasi ture har'allee ati aduwwummama isaatiin badhee keessa deema jetta gaafa biyyi guutuun agartee gaggodhattee fi harka kennitellee ati harkan kennitu jedhaniin duuba waan jedhe duuba agartee warri kiyya na laaffisurraan deemne jedhe giddiidhaan iimaana onnee kiyya keessa seensisurraan deemne jedhu osoo hin fedhin haala kanaan haasoyni isaanii kun ta'asiiraanatti argamsiise asara wayii agartee faana wayii onnee tiyya keessatti argamsiise achirraa malli maali jennaan amanuu qabdanaan jedhanii jedhe achirraa amantiif muradhee lafaa ka'ee jedhe ilma kiyya ja'afar fudhadhee itti qaceelee jedhe nabi muhammadin osoo inni hin dhufiniin duratti wayta deemu kana agartee deemee wayta jeeshii isaatti dhihaadhe warri jeeshii dura deemu hedduudha warra kana argee saraawitii isaa agartee kaata jeeshii eeyduu fi ta jeeshii dura deemtu tana agarraan na ajjeeftii seenaa kiyya quba qabdi jedhee fuula kiyya dhoyfadhee jedhe fuulan maradhee jedhe haala kanaan osoo deemu waraana kaan bira dabree nabi muhammad barbaada osoo akka kanatti deemu katiibaa nabi muhammad jeeshii nabi muhammad jeeshiin qoodamee deema qooda nabi muhammad san bira gahee jedhe wayta gahee nabi muhammadiin bira gahe huccuu fuula kiyyarraa mulqadhee jedhe huccuu fuularraa mulqadhee wayti ani itti qaceele akkan laalee na guuttatee nabi muhammad ana ta'uu beeynan fuula isaanarraa gara galchee jedhe wayta inni fuula isaanarraa gara galchee fiigee gara siin dura dabree jedhe gara nannarraa deebisee jedhe fiigee gara naan dura dabree jedhe gara nannarraa deebisee jedhe fiigee gara naan dura dabree jedhe na laaluu dide jedhe nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam jibbaa guddaa qaba laal nabiin kenna isaaf gocha inni godhetu gocha xiqqaa miti hujii inni dalagetu hujii xiqqaa miti adaa'ummaa inni nabii kennarratti dalagetu akka inni tisaabaa nabii fixetu wanni inni agartee kaka'umsi inni ummata mushrikaa nabii irratti kakaasaa turetu dubbii laafaadhaa miti duuba kana itti dhagaame nabii kenna haala kanaaf jecha nabiin irraa qeebaltii dide kana agarraan achii ka'ee gara abbaa bakrii deeme abboo agartee kaameenarraa kadhadhuuti akka inni naalaafu godhi jedheen duuba a'aa jedheen abbaan bakrii isaa akkanatti agartee kaa jajjabaate nabii kenna ka akkanat dallane osoo argu dubbisaa jedheen duuba achumaa deemee umariin agarraan umariin bira dhaqee meenaa kadhu narraa laaffisi jedheen jedhe anas sirraa kadhataa naan jedhe jedhe yaa aduwwii rabbii umar taaftee natti ka'ee namallee natti kakaasee jedhe gurbaan warra ansaaraa tokko lafaan akka'ee umar nakka'ee jennaan umar agartee narra kakaasee nama jedhe gurbaan inumaa lubbuu natti fidee jedhe yaa aduwwii rabbii ka nabii kenna cinqe ka akkai godhe arraba narra dheeratee inumaa agartee dubbii biraa na fidee jedhe umar jagna kanama isin beeytan sani achumaa itti ka'e duuba achii deemee agartee ka aliyyiin bira dhaqee aliyyiin bira dhaynaan illee aliyyillee lakki jedhe jedhe nabii kenna ka akkana sirraa jijjiirame osoo argu dubbisaa naan jedhe jedhe achii deemee abbeeraa kenna abbaasin argee dubbisee jedhe yaa ammu yaa abbeeraa kiyya ani agartee gosa kiyya keessatti akka darajaa qabu na beeyta annabi muhammad islaamummaa kiyyaaf agartee ni gammada see malee natti jijjiiramee akkana ta'an seene
qadrii kiyani beeyta xiqqaadhe ummata keessatti aniin agartee gosatiyya keessatti darajaa qabu qadrii qabu sun walakkaa ummataati xiqqaadhe guddaan na xiqqeessa xiqqaan na xiqqeessanii agartame anumarraa kadhu jedheen hanarraa jaalatu a'aa jedhe yoo chaansii wayii naa dhufe malee afaan isaan dubbisuun qabu naan jedhe wanta hudhabee jennaan hayyee yaa abbeeraa kiyyamee gurbamoorra ansaaraa ka akkana na cinqu kana ka arraba isaatiin agartee akkana na cinqu kana mee isumanarraa qabi jedheeni jedhe achumaa gurbaa warra ansaaraa kanat dhaqee abbaas abbeeraan nabii kennaa kun isaafillee Abu-sufiyaanifis abbeeradha nabiifis abbeeradha itti dhaqee waan jedheen gurbaa warra ansaaraa kanaan abbo ati dhiisi nabi Muhammad yoo ammallee irraa jibbe inni kun ilma abbeeraa isaati booda irraa jaalachuun mala ati mootuun cinqinii dhiisii jedhee narraa kadhatee jedhe achiin gurbaan ansaaraa narraa of qabee jedhe duuba narraa callisee jedhe duuba hara baafadhee jedhe akkasitti haala kanaan deemee duuba osoo agartee akkasitti deemu waliin makkaa seene kanabiin kenna agartee kanatti seeqatee haala gaarii tokko nan garsiisin booda agartee kaa waan jedhe agartee ani warra kiyyaan yoo nabi Muhammad narraan jaalatin ilma kiyya Jaafarii kana fudhadhee akkanumatti deemee osoo deemu besraasaa keessa du'ee dhabama haa ta'u jedhee jedhe dubbii kana tunarraa bahee dubbii kana fuudhanii nabi Muhammad geessanii jedhe cinqiyaan gahe kana arginaan nabiin kenna dubbii kana dhageennan naalaafee jedhe naalaafee agartee kaa waan biraa naan goone xiqqoo nas seeqatee jedhe akka durii irra fuula natti tolee jedhe duraan fuulumaa naa kennuu dide haala kanaan ture eegasanii agartee makkaa qabatee jennaan nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam achirraa ummanni arabaa walitti qabame nabi Muhammadiin loluudhaaf duula agartee kaa Hunaynii ka jedhan yeroo agartee kaa arabni nabi Muhammadiin loluudhaaf walitti qabamte nabiin kenna achirraa walitti qabamanii dhageennan makkaa cabsee toyatee jennaan itti qaceele duula kana waliin deemee jedhe wayta deemeetiniin jedhu akkasitti deemee itti dhaqee wayta dhayne ummanni agartee kaa ummataa lola akkaan beeku laga Hunaynii gadi duunnee jennaan achitti duuba agartee kaa saaba nabii kennaa xiyya itti roobsitee warri Hunaynii baniin saqiiffaa jechuu akka sanitti duuba agartee kaa saaba nama hedduu waraananii ummanni baqachuu seene gizee san keessatti namni nabii bira gad dhaabbate tokko Abu-sufiyaan kana tokko immoo abbeeraa nabii kennaa Abbaas yeroo kana agartee kaa irra diliitii dhiqachuu qabaa jedhe jedhe nabiin kenna salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi gaangee isaati irra ol bahee ana nabiyyullaa kadhib ana ibnu Abdulmuxxalib jecha agartee fuuldura gulufa nabii akkana jedhu kana agartee kaa kuunfaanoo isaa qabatee kuun agartee lugaama isaa qabatee duubatti harkisa yeroo kana agartee kaa itti seenee wayitti waraana agartee nabi Muhammadiin fuulduratti nabii agartee ummata isaatiif lubbuu isaati irraa lolu kana arginaan lolatti seenee al lolu na arge jedhe duuba eenuma ka akkana lolu kun jedhee abbeeraa kiyya gaafatee jedhe jennaan ilma abbeeraa keetitii bar Abu-sufiyaan binu Haarsi jedheen Abdallaan agartee ka Abbaas jechu akkay jedheeni amma chaansii argate yaa nabii rabbii amma agartee araaramiif fixadhuuf jedheen jedhe duuba achirratti nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam du'aayii kadhateef duuba yaa rabbi an dhiise fi dhiisif waan inni agartee ka aduwwummaa inni agartee gaafa shirkii keessa jiru naan adaawome ka inni bakka inni dhaabbate cufa ka inni horii isaa baase ka inni harkaannatti duule ka inni afaaninatti duule guutuu isaatu yaa rabbi dhiisif jedheen rabbi kadhateefi jedhe achii dubbii tana dhageennan gammachurraa agartee Abu-sufiyaan bakka of kaa'u dhabe duuba Allahu akbar akkasin nabiin kenna gaafa san keessatti fixateef duuba akkasitti lolee duuba Abu-sufiyaan binu Haaris rabbi isarraa haa jaalatu akka gaafa saniiti eegalee nabii kenna waliin jiraataa ture kooluu nabii kennaa jalatti galee jiraataa ture takkaa ijaan ol jedhee akka gaafa saniiti osoo nabii ilaalee hin guuttatin nabiin addunyaarraa biraa deeme jedhan duuba nabiin gara fuula aakiraadhaa deeme saalfatarraa qaanfatarraa waan gaafa shirkii keessatti itti dalage waan gaafas jedheen waan gaafas godhe qaanyii gaafa saniitirraa kaka'e waan dura dabarse ka itti dalage sanirraa saalfaturraa kaka'e takkaa nabii ijaan akkana ol jedheen laallee jedhan takkaa osoo inni nabii achi dura beekafi malee nabii nu wassafi osoo jedhaniini achi booda beekee namaa wassafuu jedhan
takkaa ijaan guuttatee laalle jedhan saalfatarraa ijaan akkana lafa laalaa deema. Achi booda duuba agartee baay'ee seenawe gocha isaa ka dabarseef dilii keessatti cubbuu keessatti shirkii keessatti umrii isaa ka fixeef baay'ee seenawe duuba seenaa guddatu isatti dhagahame. Kitaaba rabbiitti irratti lafa dha'e kitaaba rabbii barachuutti seene quraana rabbii qara'utti seene ilmii barachuutti seene ni toobate jedhan. Diinaggee gaaf durii agartee ka islaamummaan balleessuuf baasu har'a mootuu agartee islaamummaan jiraachisuudhaaf baasa. Shi'irii gaafa durii agartee islaamummaan arrabsuuf baasu har'a agartee islaamummaan jireessuuf baasa. Wanni isaa cufti faallaa ta'ee argame duuba. Jireenya akkanaa jiraatee jedhan Abu-sufiyan binu Haaris radiyallahu anhu. Gaaf tokko nabiin isaa kana argee Aishaadhaan nama kana beeytaa jedheen isaa masjiidaa ba'u. Hin beeku eenyuun ni jetteen. Bar ilma abbeeraa kiyyaati jedheen Abu-sufiyaani. Durri nama masjiida seenullee isa jedhe nabiin. Durri nama masjiidaa bahullee isaa jedhe. Durri nama masjiida seenullee isa boonni nama masjiidaa bahu jechuu afwan. Namni dura masjiida seenu isa namni boodarra masjiidaa bahullee isa jedhan. Ummata dura seenee ummata boodarra baya masjiida rabbii keessa. Eega namni martuu yaa'e booda baya. Quraana rabbiitirraa olin jedhu jedhan. Hin booya duuba quraana irratti kufe. Wayita achii bahe haga mana isaa gahutti akka akkana gad jedhee ija isaatiin lafa laale osoo gamana mil'anne osoo gara tokko mil'anne mana isaa seenaa jedhan. Wayita mana isaatii bahe osoo garan allaalle akkasuma dhufee masjiida seenaa jedhan. Akkatti rabbi gabbara jedhan subhaanahu wa ta'ala. Ibaadaa rabbii akkanatti godha jedhan duuba. Saahiba masjiidaa ta'e duuba. Saahiba masjiidaa ta'e nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam ragaa baheef dura nama masjiida seenuti booda nama masjiida irraa bahuuti jedhe. Laal ilmi namaa yoo toobate badii fedhellee yoo dalage rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaaf dhiisa. Nabiin keenya waan jedhe Abu-sufiyan binu Haaris sayyidu fityaanil jannaa. Abu-sufiyan binu Haaris sayyida jechuun caalaa agartee dardarra warra jannataati jedhe. Caalaa dardarra warra jannataati jedhe. Allahu akbar. Duruu warra jannataa ta'ee warra jannataa keessallee darajaa ol aanu fuudhe duuba. Yeroo gabaabduu islaamee kana keessatti islaamummaa isaa tolchee islaamummaa isaa bareechifatee ibaadaa ajaa'ibatti godhatee seenawee waan duraan dalage saniif tawbaa isaa agartee tawbatun nasuuha tawbaa qulqulluu san tawbatee maasha Allah rabbii isaatiin walgahe duuba yaa obboleewwan kiyya. Tawbatee tawbaa bareedduu san argamsiisee rabbii walgahe. Laal nabiin keenya waan jedheen Abu-sufiyan binu Haaris sayyidu fityaanil janna. Abu-sufiyan binu Haaris sayyida agartee dardarra warra jannataati jedhe. Shabaabban warra jannataa keessa agartee inni sayyidaa jedhe duuba. Sayyida caala akka Hamzaan agartee abbeeran nabii kennaa sayyidu shuhadaa jedhaniin. Caalaa warra shahiideeti. Abu-sufiyan illee akkasitti agartee caalaa warra dardarran jannataati. Allahu akbar. Yaa obboleewwan kiyya laal waa xiqqoo dalagatanii waan guddoo argatan duuba. Akkatti milkaa'ee duuba tawbate. Abu-sufiyan lama immoo akka isin harkaa waliin dhooyne. Abu-sufiyan binu Haarisii fi Abu-sufiyan binu Harbii gargari. Gizee hedduu namni walitti naqaa akka isin harkaa walitti hin duunne. Abu-sufiyan binu Haaris ilma abbeeraa nabii kennati. Kun immootu qureeshummaadha achi fagaatanii walitti deebi'an malee ilma abbeeraa nabii kennati miti. Ilma abbeeraa nabii kennati miti Abu-sufiyan binu Harbii yoo jedhan. Sakhri binu Harbi ka jedhan sun Abu-sufiyan lama sahabaa keessa akka isin harkaa waliin dhooyne gizee hedduu nama harkaa wal dhooyti jechuu. Abu-sufiyan kun akkana jedhee himaa kun akkana jedhee himaa sila maali jedhee namni nama nagaafatee jira jechuu. Duuba Abu-sufiyan lama Abu-sufiyan kan ganaa itti dhufna. Abbaa Mu'aawiyaadha. Suni agartee sayyida warra Qureeshiti sunillee beekamaadha. Immootuu kun ilma abbeeraa nabii kennati kun fuulanuu nabii kenna fakkaata. Sun immoo warra banii amawiyyootaa ka jedhan kana. Akkasi garaagarummaa qabanii. Duuba Abu-sufiyan binu Haaris karra irraa dubbanne kun ilmi abbeeraa nabii kennaa kun akkasit tawbatee tawbaa isaa rabbiin irraa jaalatee irraa qeebalee dardarra warra jannataa irratti agartee ka sayyida ta'e sayyida agartee dardarra warra jannataa ta'e caalaa dardarra warra jannataa ta'e zabana Umarii ilma Khaxaabii keessatti radiyallahu anhu
du'a ufitti beekee jedhan. Allahu akbar. Du'a ufitti beekee jennaan deemee qabrii qotate harka isaatiin deemee qabrii qotatee kurfeeffatee tolfatee qabrii isaa lafaan gayatee qabrii isaa qotatee achirraa guyyaa sadiitti du'ee qabrii masanitti awwaalame. Harka isaatiin qotatee kurfeeffate jedhan. Qabrii harka isaatiin qotatee kurfeeffate Abu-sufiyan binu Haaris ilmi abbeeraa nabii kenna. Obboleessi isaa Ubeydullaahi binu Haaris ka jedhan ka gaafa duula agartee duula badrii keessatti shahiide sani duuba. Ka duula badrii keessatti shahiide sani akkana jedhan. inni kun qabrii fi qotate. وفي خلافة فاروق رضي الله عنه أحس أبو سفيان بدنو أجله فحفر لنفسه قبره بيديه ولم يمضي على ذلك غير 3 أيام حتى حضرته الوفاة كأنه مع الموت على ميعاد فالتفت إلى زوجته وأولاده وأهله وقال لا تبكوا علي فوالله ما تعلقت بخطيئة منذ أسلمت. الله أكبر. دوبا وانجران زبنا أغرتي موتما عمري كيستي إني كن أغرتي دو أو فيتي بيكي قبري قطتي أچي بودا قياسة دي چلا تري دوتي تلوفته ويتا دوتي تلوفته جولي إساتي في جارتي إسالي ولك أبي وانجرين هم بوينا جرين نرت أني أكا غافة إسلاميتي تكا چبو هندلينيجي akka gaafa islaamayeetii takkaa cubbuun dalayne jedhe. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Warra akkanatti agartee lubbuu isaa herregee harkaa qabutu jira duuba. Warra akkanatti hujii isaanii agartee mooyatee beekutu jira yaa obboleewwan kiyya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Osoo hin herregamne lubbuu fi akkanatti herregu akka sahaban herregan kanatti. Abu-sufiyan binu Haaris maal jedhe akka gaafa islaamayeeti takkaa cubbuu hin dalayne takkaa dilii takka keessan seenne narratti hin booyinaa jedhee waan naa boottaniif hin qabdani ufii booyadhaa jechuu bara. Abu-sufiyan binu Haaris akkana akka gaafa islaamayeeti dubbiin jabduun dubbii tanaa qabadhaa obboleewwan kiyya. Akka gaafa islaamayeeti akka gaafa ashhadu an laa ilaaha illa allaahu wa anna muhammadan rasuulullaahi jedhee shahaadaa qabadheeti takkaa cubbuun dalaynee jedhe takkaa diliin seenne jedhe duuba. Akkatti lubbuu isaa herregee harkaa qaba. Akkatti hujii isaa beeka. Saa'atti halkanii guyyatti sakanditti yaa subhaanallah takkaa cubbuun dalaynee jedhe. Kalaas narratti hin boohinaa jedheen duuba warra isaatiin. Akkana jedhee dhaammate duuba agartee warra isaatitti. Allahu akbar. Allahu akbar. Kana jedhe duuba. Maa ta'allaqtu bikhatii'atin munzu aslamtu. Akka gaafa islaamaheetii takka agarteen seenne jedhe duuba dilii keessa. Thumma faadat ruuhuhu attaahira. Eeganaa lubbuun isaa qulqulluun sun ni baate. Hagana jedhee jennaan lubbuun isaa irraa baate duuba. Umarul Faaruq akkasitti agartee ka Umar ibn al-Khattab zabana mootummaa isaati imaama biyyaati inni irra salaatee akkasi fuudhanii qabrii inni qotatetti awwaalan. Sahaaban guutuun ni yaaddawan duuba. Inni biraa du'uudhaaf du'a isaatiif jecha sahaaban akka malee yaaddawan jedhan duuba. Akka malee yaaddawan haga Umariin bahutti cufti isaanii nama akkanaa dhabuudhaaf nama ibaadaa qabu akkanatti tawbatee tawban isaa tolte. Ka islaamummaan isaa tolte ka nabiin keenya warra jannataa ta'uu ragaa ba'eef ka sayyida warra jannataa ta'e ka seensi isaa ka masjidaa dura namaa ta'e ka baati isaa ka masjidaa booda namaa ta'e. Allahu akbar. Imaanni takkatti imaan agartee lukarraa ka'ee rifeensa mataatiin isa ba'ee bar. Imaana jechuun ka akkanaa kana yaa obboleewwan kiyya. Imaana jechuun ka akkanaa kana ka cubbuu ittiin dhiqatan. Idaanullee osoo tawbaa tana qaceellee tawbanne rabbii keenya biraa huma kajeella. يا أبوليوان كأنها توبة ندوبة. توبوا إلى الله توبة نصوحا. وإنما باسو نجروا توبة ملي. أني دلين دلينين انتهوا توبة ملي. وإنما باسو توبة يا ربي توبة نرد بي.
araarama rabbi irra barbaaduu ganama galgala halkanii guyyaa rabbitti booyu duuba cubbuu dura dalaynee dabarsineef rabbii keenyatti boohu ta'uuf dura irraa of qabu muratanii jechu sinii galee muratanii irraa of qabu ta'uuf dura haala kanaan milkiin namaa dhufa yaa obboleewwan keenna sahaaban nabii keenna akkatti milkaawan warri silaa shirkii keessatti umrii isaanii fixan namni kun osoon islaamii yoo xiqqaate ganna 20 ture ganna 20 wanni inni nabii waliin jiraate ganna 3 jedhe islaamee jechu nabiin achi booda biraa du'e hagana keessatti tawbatee tawban isaa tolte tawban isaa bareedde beeysifni samirraa dhufu agartee kaawwan isaa dubbate Abu-sufiyan dardarra warra jannataa irratti sayyida akka ta'e agartee kaa himame duuba kam jettan duuba ise yaa subhaanallah yaa subhaanallah yaa obboleewwan keenna rabbi rahmata ufii nu haa godhu duuba jajjabaadha wanni agartee seenaa sahaabdotaa kana keessaa argatan hujii akkanaa kana wanni akkanaa kun agartee laa taqnaxuu min rahmatillah rahmata rabbii irraa garaa muratuu nama dhoowwa kuma rabbiinu agartee rahmata kiyya irraa garaa muratinaa jedha nu cufti cubbaa uf beeynaa wal beeyna akkasuma ammallee cubbuu teennan garaa murachuun qabnu akka Abu-sufiyan ka shirkii keessatti umriin isaa dhume galgalaan tawbatee rabbi isa milkeesse kanatti tawbaa akkasii tawbannee tollee rabbii kenna wal qunnamuudhaaf haa yaannu duuba hawan akkanaa hirreeynu yoo duraan agartee ka nama salaata agartee dabarsu taate nama salaata dhiisu taate arraa qabdee salaata keen dhiisin yoo duraan nama soommana cabsu taate arraa soommana keen cabsin yaa subhaanallah yoo duraan nama miidhu taate arraa nama miidhin waan duraan dalaydu cubbuu tante hamtuu sanirraa dhaabbadhu Abu-sufiyaanuu irraa dhaabbatee rabbi akkana isa milkeesse irra hamaa namaati silaa namni kun osoo rabbi rahmata godhuufii baate galgalaan islaama hilaal darajaa inni dhaqqabe galgalaan diinii kana keessa seenee darajaa inni dhaqqabe laale duuba sayyida agartee kaa dardarra warra jannataa jedheen nabiin alayhi salaatu wassalaam kanaafuu agartee yoo duraan zaanii taatee nama agartee zinaaf olii gaddeemu taate arraa muradhu rabbii kan keetirratti irkadhu fuudhi daalachaayi agartee dalagiini horadhu niitii tante wallaahi rabbiin si milkeessa yoo dhugaan ati rabbiif jecha agartee kaate fuute jecha wanni zabana kana ummata halaaku jiru zinaa kana yoo rabbiif jecha ati har'aan kana kaatee agartee kaa fuute rabbiin duraan baallama seeni agartee keessattuu warra rabbiif jecha rabbi sodaaf jecha intala heerumtee fi rabbi sodaaf jecha gurbaa fuudhe haraam hin dalagu jedhee rabbiin agartee jiruu mana isaanii uf qabee fi jira jedhe taligaa jireenna isaanii uf qabee fi jira jedhe rabbiin kijibuu beeke anaaf si kijiba malee rabbi duraan baallama seeni nama fuudhee hiyyoomatillee hin agartu nama fuudhaaf jireenya dadhabillee hin agartu kama ganama agartee ka qadari rabbi itti darbe yoo taate malee meeqa kamtu abbaan ijoollee 10 jiruu bareedaa jiraata atiin lubbuu takkaan jiraattu immoo firaash irra ciiftu hin qabdu duuba agartee fuudhaaf hiyyoomatanii irra guddaan namaa zamana kana akka ifaamee deema fuudhaaf agartee hiyyummaan namatti dhuftitu mataa agartee dubartootatii fi dhiiraa keessallee jira maaltu fuunee agartee hiyyummaan nu gubachiise maaltu fuunee akkana nu gooyise dubartiilleen kana jette dhiirrillee kana jedhaa yaa immootuu isii agartee jaarsan qabne irra hiyyeetti isa jaarsan qabne irra hiyyeessa xiinxallaa laala aalama jiru kana wal madaalchisa harka agartee dhibbarraa namni agartee ka harki 90 takki harki 95 isinii galee taajirri eenyu yoo jedhan warra fuudhe duuba warra fuudhee jaartii qabu isii heerumtee jaarsa qabdu isinii galee harka 5 ga'u namni fuudhee hiyyummaan himan dhibbarraa yoo ati ilaalte jechuudha kanaafuu agartee sahaaballeen akkasi beekan rabbiillee yoo isin fuutan isin duroomsaa jedhe maaluma si cinqe duuba yaa obboleessa kiyya kanaafuu haraam irraa fagaadhaa ufirraa isiilleen ta rabbi sodaattu haa heerumte innillee haa heerumu dilii agartee karaa kanaa muran duuba ta'uban akkasitti tolti keessattuu ta'uban dardarranii ta'uban shamarran hin heeruminii ta'uban dardarran hin heeruminii hin sabattu keessan sabatti har'a ta'ubadhe yoo jedhe boru agartee ta biraa yoo arge waliin fiiga isiilleen har'a ta'ubadhe yoo jette boru maaliif jennaan agartee jireenya zabana kanaa waliin hin deemu duuba hatta narra dhiisii zabana dur rakkoo sanuyyuu hin deemu kanaafuu ta'uban karaan inni ittiin deemu
karama rabbiin halaal godhe kanaan malee hin deemu karama kana deemaa duuba akkasitti hubadhaa yaa obboleewwan kiyya rabbi imaana nu haa kennu rabbi imaana nu haa shallamu darsiin keenya karraa inshaallah asumatti nu dhaabbata waan baratanirraa namni waa fudhachuu barbaachisaa arraa agartanii darsii Abu-sufiyan kanarraa waa hedduu fudhanne waan gorsa namaa ta'u sahaabaa cufaa adda barannuun gorsa qabdi gorsa sanitti agartee fayyadamuu nu barbaachisaa seenaa isaanii ka barannu kanaan keessatti kanaafuu yaa warra agartee kaadiliin mataa isaanii korte cubbuu teessanirraa deebi'u irraa garaa muratinaa isiniin jedha inshaallah haga rabbiin darsii biraatii waliin nu deebisutti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuhu assalaam ilallah